Waggaa sadii duraa sirba qeenxee simbaasu jedhuun uummata walii wal bareetti aansuun simmara ruuree kan jedhu itti hidhee ji'a dura sirba qeenxee sadeeffaan akkuma taaree jedhu lakkisuun jaallatamummaa guddaa horateera weellisaa Leencoo Guddinaa. Egaa waa'ee albeemisaa yeroo hammaa gadi lakkifamuuf jedhu irratti guutummaa guutuutti yaadasaa qabannee isiniif dhufneerra. Hanga xumuraatti nu faana ta'aa affeerraa keenya. Akkam jirtu hordoftoonni eebbaa broadcasting. Warreen maatii keenyan ta'in ammoo subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa koomentii jalatti yaadaaf qabdannuuf sheer gochuudhaan hiriyoota keessan bukkee geessisam. Albeemiin muuziqaa mata duree hiphoo jedhuun qopheessee kennaa bara haaraa uummataaf gumaachetoo weellisaa Leencoo Guddinaa hime. Weellisaan Leencoo Guddinaa miidiyaa waliin turtii addatti taasiseen albeemiin jalqabaa kana dhugoomsuuf ifaajjii waggaa 2 walakkaa natti fudhateera jedhe. Waggaa 3 duraa sirba qeenxee simbaasuu jedhuun uummata waliin wal baree itti aansuun simmara ruuree kan jedhuun itti hidhee ji'a dura sirba qeenxee sadeeffaan akkuma taaree jedhu lakkisuun jaallatamummaa guddaa horateera. Albeemiin isaaf kan jalqabaa kan ta'e fedhii hordoftoota isaa akka guutuuf hedduu akka tidhamee kan immoo weellisaa Leencoon fudhatamummaa sirboota qeenxee kun argadheen yoon ilaalu uummatni waan guddaa akkanarraa eeguu hanuunan hubadha jedheera. Muggaasaa maqaa hiphoo jedhu akkamiin akka filatee gaaffii kaasneef Leencoo yoo deebisuu hiphoon afoolaa Oromoo keessaa tokko afoolaan ammoo waan baay'ee barataa itti wal barsiista kanaafis albeema kiyya keessaa waan baratamu hedduun jira jedheera. Albeemni kun sirboota 14 kan qabu yoo ta'u bashannansiisaa ergaa kan dabarsudha jedha. Hiphoon waan hundaa akka gaaffitti kan kaafteef waliif deebistuuf akkasuma ta'ee hawaasni akka gaaffitti kan eegee albeemicha keessaa argata jedheera. Tiraakiiwwan 14 kanneen keessaa sirbootni rukuttaa aadaa qaban 7 akka ta'an himuun kan isaan ammoo rukuttaalee warreen madaqfaman ta'uu himeera. Albeemni hirmaannaa ogeeyyii hedduu akkuma barbaadu Leencoonis ogeeyyii industirii muuziqaa keessatti gahee olaanaa baachaa jiran akka hirmaachisee miidiyaatti himeera. Gama qindeessuutiin Anteenee Tafarraa Efreem Birqinee Laatii Olii Iyyoo Baalchaa yoo hirmaatan gama walaloof yeedalootiin Leencoon ofiin isaa dabalatee Girmaa Tashoomaa Keeyoon Nagaasaa Lalisaa Indiris Zaaraa Biruk Zeenuu Mawubaa Isqiyaas Mazammirii fi Ibiddoo Galaan hirmaataniiru. Boraatii aartii piroomooshinii hojii sirnaa lakkisa albeemii kanaa hoogganuun itti gaafatamummaa fudhateera. Albeemichis agayyaa 25 bara 2017 hoteela Skylight bifa addaan akka eebbifamu weellisaa Leencoon Guddinaa yaadachiiseera. Albeemiin muuziqaa mata duree hiphoo jedhuun qopheessee kennaa bara haaraa uummataaf gumaachetoo weellisaa Leencoo Guddinaa hime. Weellisaan Leencoo Guddinaa miidiyaa waliin turtii addatti taasiseen albeemiin jalqabaa kana dhugoomsuuf ifaajjii waggaa 2 walakkaa natti fudhateera jedhe. Waggaa 3 duraa sirba qeenxee simbaasuu jedhuun uummata waliin wal baree itti aansuun simmara ruuree kan jedhuun itti hidhee ji'a dura sirba qeenxee sadeeffaan akkuma taaree jedhu lakkisuun jaallatamummaa guddaa horateera. Albeemiin isaaf kan jalqabaa kan ta'e fedhii hordoftoota isaa akka guutuuf hedduu akka tidhamee kan immoo weellisaa Leencoon fudhatamummaa sirboota qeenxee kun argadheen yoon ilaalu uummatni waan guddaa akkanarraa eeguu hanuunan hubadha jedheera. Muggaasaa maqaa hiphoo jedhu akkamiin akka filatee gaaffii kaasneef Leencoo yoo deebisuu hiphoon afoolaa Oromoo keessaa tokko afoolaan ammoo waan baay'ee barataa itti wal barsiista kanaafis albeema kiyya keessaa waan baratamu hedduun jira jedheera. Albeemni kun sirboota 14 kan qabu yoo ta'u bashannansiisaa ergaa kan dabarsudha jedha. Hiphoon waan hundaa akka gaaffitti kan kaafteef waliif deebistuuf akkasuma ta'ee hawaasni akka gaaffitti kan eegee albeemicha keessaa argata jedheera. Tiraakiiwwan 14 kanneen keessaa sirbootni rukuttaa aadaa qaban 7 akka ta'an himuun kan isaan ammoo rukuttaalee warreen madaqfaman ta'uu himeera. Albeemni hirmaannaa ogeeyyii hedduu akkuma barbaadu Leencoonis ogeeyyii industirii muuziqaa keessatti gahee olaanaa baachaa jiran akka hirmaachisee miidiyaatti himeera.
Gama qindeessuutiin Anteenee Tafarraa Efreem Birqinee Latii Olii Iyyoo Baalchaa yoo hirmaatan gama walaloof yeedalootiin Leencoon ofiin isaa dabalatee Girmaa Tashoomaa Keeyoon Nagaasaa Lalisaa Indiris Zaaraa Biruk Zeenuu Mawubaa Isqiyaas Mazammirii fi Ibiddoo Galaan hirmaataniiru. Boraatii aartii piroomooshinii hojii sirnaa lakkisa albeemii kanaa hoogganuun itti gaafatamummaa fudhateera. Albeemichis Agayyaa 25 bara 2017 hoteela Skylight bifa addaan akka eebbifamu weellisaa Leencoon Guddinaa yaadachiiseera.